እኔ ፕራውድ ነው የምሆነው በቅድሚያቶቼ። ምክንያቱም ጀግንነትን አውርሶናል። እኛ ደግሞ ከነሱ የወረስነውን ጀግንነት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እናወርሳለን ማለት ነው። ኦቨርላፕ የሚሆነው ብዙ ጊዜ መሬት ብቻ አይደለም፣ ጀግንነትም ኦቨርላፕ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ኦሮሞ የጀግንነቱ ቦታ እንጂ ሚዲያ ቦታ አታገኘውም። የአሁኑ ትውልድ ግን የጀግንነቱን ቦታ የሚዲያውን ቦታ መገኘት አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ለቀማተኞች እድል መሰጠት የለበትም። አድዋ ማለት ለኔ ገበየሁ ጉርሙ ነው። አድዋ ማለት ለኔ ሀብቴ አባመላ ነው። ጣሊያን ማለት የጣሊያን ቀባሪ ገረሱ ዱኪ ነው። የጣሊያን ቀባሪ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ነው። ሪቂቻ ረጋዋ ማሪቂቻ አድዋ ጉዳይ ኢሳ ፍንፍኔ ጅሩ ለምን የሆሴና ደርሰስ ለፍቲሴና እንጂ ጅሩ ይላል። ሰው ታሪክን ቢያዛባም ታሪክ የተሰራበት ቦታ ግን አይዛባም ይላል። ኤኞ ከተሰረጨ አካ አድዋ ደቄ ኤኞ ከባንዳቴ ዲጋ ዲራ ገነቄ ሐራም ፈልሜ ስሬሳ ሴና ቀራራ መቄ ይላል። ይሄ ከምሸልለው ግጥም ውስጥ አንዱ ነው። እቺ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በኦሮሞ አጥንት የቆመች በኦሮሞ ደም የተጣፈች ናት። ለማንም አሳልፎ መስጠት የለበት። ዊነር ነኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ያገባኛል ብሎ ማሰብ አለበት። ቴንክ ዩ ሀራይኝ ፋና ጀራ ቦና በቀላ ፋና አየ ቦና ዋና ፋና አርገምቴ ፍሌ ገለጾሜ ቲክቶክ ከሞ ባዩ ማኖር ደፋ በታ ቲክቶክ ከነኖር ደፋ ኮሜንት ኢሌ ገሌ ኒንዱ በሰበታ ጋፋን ኮሜንት ከገሌ ዱበሶ ሰገሌ ሃጬ ጋፋቲ ፈከስቴ ዱበቱ ነሞኒ ሄዱን ሞ ጀላን ዱፈኒ ሰገሌ ሃጬ ጀላ ኬሴ ማሌ ሴሚቲ ሲንጀቻ ቱረኒ ከናፉ ጀቾታ ሃጬ ኬሳ ካም ባኤ አጃብሲፈቱ ብረኑ ጀዲሜ hayyee waan akkanaa kana nan argaanis koomantii kiyya jalatti yeroo baay'ee sagalee Hacaaluuti irraan gadhiistee dhuguma sagaleen kun keetii mee sagalee keetii waan ta'ee nu jedhinaan jedhu namoonni tokko tokko sagaleedhuma kiyya takkattaa isaanii gallakkisee miti jechoota Hacaaluu jedhu keessaa walaloo zalaalama barraa tokko si jedha waggaa 10 meeqaan dura dhaggeeffadhe wanni akkasii kun isa rakkiseetu beekta akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabni gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween si hakaa'e ammam lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalitti alama haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'e dhufu mana gumaalituun akka sirna gadaatti akka namni irraa du'e tokkotti isaantu waggaa 27 sin ajjeesneerra simmiineerra oromoo jedhanii qeesiif sheekii nutti erguu qabu malee nu warra isaan harkatti du'aa turree miti jechuudha natti bilbilanii siinaan jedhan siyaasa keessatti sirrii dhaabbataas diinni dhaabbataas hin jiru naan jedhan akkasiin jedhan Dr. Abiyyi kun sirrii dhaareen jedhan akkam jennaan inni naftanyaa faana ta'ee dantaa Oromoo neeksisne inni jennee isaa mannu kun inni sirrii dhaareen jedhe galatoo baay'ee namatti tola hordoftoonni TikTok isaallee akkasiin jajjabeessitan isin jechuu barbaada galatooma quba nutti qabu malee kan quba nu qabu hin jiru beekta hunduu quba nutti qaba garuu quba nu qabu akkuma quba nutti qabu moo akka quba nu qabus barbaanna beekta ummanni nuti irraa dhalanne nuuf miti beekta warra gudeeda isaa keessaa ba'e ormaafuu nama siree irraa bu'ee ciibsu addaggeen immoo hin dhabamtu gadi galoon hin dhabamtu asumeen hin dhabamtu as dhiyoon hin dhabamtu beekta kanaaf ummata keenya irraa abdii guddaa qaba nu ijaara bakka dogoggorreetti immoo nu qonxooxee nu sirreessee nu adabaa waan isa gammachiisne kanarratti immoo mataatti nu baataa Hacaaluu nu taalteetuma gaafa isheen geerarsaan kaan jajjee kaan abaartu yookaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aa hin qabu yaalloon isatti fugaa eebbaalem jetti warri way malaane Hacaaluu way malaane erga viidiyoolee yaan hojjechaa ture afgaaffiiwwan artiist Hacaaluu Hundeessaa irra deebi'ee bifa interviitiin yookaan bifa akkeessuutiin yeroo irra deebi'ee hojjedhu komantiilee bifa sadiin akka qabu sadanwaan akka gaariitti fudhadhaa jechuudha. Innis maa inni tokko yaada jajjabinaati yaadota poozitiivii ta'an yaada jajjabinaan jabaadhuu itti fufii addaan hin kutiin warri naan jettan jirtu jechuudha. Inni lammaffaa immoo sagaleen kun akkuma iddoo kanatti argaa jirtan sagaleen kun keetii moo hin sobdaa warra akkas naan jedhanii na barreessan jiru. Namoonni tokko tokko immoo jechoota Haceen jedhu otoo hin taane jechoota biraa callistiituma jechoota kee haasa'ee adda baafanna warri naan jedhuttis geessan jirtu. Egaa inni sadaffaa immoo nama ta'uun hin danda'amu of ta'ii warra naan jettaniif nama ta'uun hin danda'amu nan beeka. Hacaaluu Hundeessaa dhiira mana ga'u miti. Siisa viidiyoo kana ilaalaa jirtu ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni nama ta'uu hin jiru. Hundumtuu jireenya isaa jiraata. Nama ta'uunis hin danda'amu. Hacee dhiira mana ga'u ta'uu miti. Siisa viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Bilchaa Lammeessaa Sarbeessaa Wayyeessaa wazata ta'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf waan beeknu otoo deebistanii nutti himuu baattan namoonni akkanaa ispeeshaalii
nana arga. Yaadota sinnaa barreessitan sadan waan akka gaariitti ilaala. Ulfaadhaa. Galatooma. Thank you. Waa'ee gootaa haasofna, oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna, waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna, gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna, baalchaa saafoo haasofna. Waa'ee balaa haasofna, balaa zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna, garasuu dhukii haasofna. Waa'ee abdiisaa haasofna, abdiisaa hagaa haasofna. Loomi nurrumaa kan jedhinattu godhalte jedhanii kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duuniite jedhanii seenaa ofii himannu malee ormi nuun mi'uu hin du'e malee maaloo 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 kolloo 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 taddee abachaa kobbadde biyyoo kana baamesi waliirraa tartee maaloo maaloo geessee 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 nattuu seenaan duute baddu yabachaa koodha noonni si faarsa jedha. Miidhame immoo hoolii riveen jechuu danda'ama. Isaan sirrii miti. Hanqannaan galle isaanoo Yesuusii miti yookaan nabiyyi miti namumaa miti isaanis uummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhe malee sabni isaanii hunduu lafarraa dhumuu qabu hin jenne uummanni Oromoo. Akka Oromoo tokkootti maaltu sitti dhaga'ama caalatti Oromoodha Oromoodhaaf iyyaa turte waan jette ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyya kanaaf okay gaafa ishee rukutamtee reefa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walillee booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessa jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala du'oo iyya beektaa warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Nuti warri dhumne warra lubbuun kana laalaa jirrudha. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma saayikooloojii Oromootti buutu kana balaa zallaqaan Oromoodha jennee nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa nu keessaa bahe inni galii bayaan Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wiikinasii guyyoo waarii irratti argee inni Oromoo miti siin jedhe inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu mirkaneessa sartifikeettii isa kam jafuun dura nu qabeetu. Lakki Itoophiyaa jechuun sirbishii wayi malaan shaaluu wayi malaa malee afaan ishii afaan Amaaraa malee Amaariffa malee raganni ishii iskittaa malee yoo ta'e egaa isa rabbi beeka waan ta'uu natti hin fakkaatu ani gamanumaan otootti yaadam bareeda inni Finfinnee keessaa baalageedha baalagee immoo barsiisaatumaan darba yeroo shanaffaadhaaf dheengadda na mudate darbeen beeku anis anjaarsa jalattan guddadhe akkattan mirga namaa eeguu fi akkattan mirga koo eegsisu warra na guddise irraan baradhe mirga namaatti taakkuu tokkoon bu'u erga koo taakkuu tokko dabarsee namaan laadhu akkatti baalagee faana walii galanis nan beeka waan ta'eef waan isheen narraan geesses hin jiru narraan geessus hin jiru gaafa ishiin taakkuu deemtu ciqileen deema waan ta'eef inni kun kana waaqayyoof haa galatu isa miidhaan narraan ga'ullee dhiisi anis miidhaan irraan geessisee hin beeku walakkeessumattan barsiisee gargar baana malee sadarkaa miidhaan irraan ga'uu irra geenyaan wanna gurra miidiyaadhaaf hin tolletu ta'a waan ta'eef inni sadarkaa kanaa hin jiraatus jiraachuus hin danda'u. Akka daawwattoonni keenyas si amananuuf isti waan tokko jedhi. Walaloo Zalaa Lama Barraa tokko sii jedha. Waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe. Waan akkasii kun isa rakkiseetu beekta. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'e. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e hammam lammii keetii walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan koottaafuu kan shantee dhufu mana gumaalituun akka sirna gadaatti akka namni irraa du'e tokkootti isaantu waggaa 27 simmiineerra sin ajjeesneerra Oromoo akkatti gara fuulduraatti waliin jiraachuu dandeenyu irratti qeesiif sheekii kan nutti erguu qabu isaani malee
nu warra isaan harkatti du'aa turre miti jechuudha. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti siinaan jedhan siyaasa keessatti firri dhaabbataas dinni dhaabbataas hin jiru naan jedhan akkasii hin jedhin aha Dooktar Abiyyi kun sirriidhaaree hin jedhin akkam jennaan inni nafxanyaa faana ta'ee dantaa Oromoo ni eegsisne hayyoota Oromoo ofirraa qabaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jennee isaa mannu kun inni sirriidhaaree hin jedheen. Taalentii ajaa'ibaati dhugaa.